Taphataan seenaa qabeessi duraanii Newcastle United Alan Shearer Alexander Isak eessayyuu deemuuf mirga qabaa jedhe. Leensaan Newcastle United Eddie Howe Isak garichaatti akka hin daballe yoo himan Liverpool irra deebiin gaafin hin dhiyaanne guutuu oduu kanaa akka itti aanutti isinii qindeessinee jirra. Waqtii jijjiirraa taphattoota dachee Awurooppaa ganna kanaatiin jijjiirrawwan muraasni obsa fixachiisuun taasifamanii jiru. Isaan keessaa jijjiirraan Victor Okoreej gara Arsenaalii fi kan Benjamin Sheshko gara Manchester United taasisan ni eeramu. Ganna kana jijjiirraan qalbii jaallattoota kubbaa miilaa addunyaa rarraase biraa kan Alexander Isak yoo ta'u ammas waa'een taphataa kanaa xumura hin arganne. Leensaan Newcastle United Eddie Howe Alexander Isak garicha keessatti akka hin barbaachisne ifatti dubbatanii jiru. Taphatichi carraa jiru akka barbaadatu erga ibsame booda Liverpool paawundii $100 fi $10 Newcastleif dhiyeessus hin milkoofne. Isak taphoota qophii gannaa kilabiin isaa Newcastle United Eeshiyaatti dabarseen ala ture. Akka sababaatti kan ka'u xiqqoo sarbaasaarra akka miidhame himama. Taphataan ganna 25 kun kilaba isaa duraanii Real Sociedad keessatti addatti shaakala taasisaa ture. Leensaan Newcastle United Eddie Howe kana dura amala dhibaa'ummaa taphattoota kamirraayyuu akka hin eegne fi taphattoonni hundinuu bakka tokkotti gareedhaan shaakala hojjechuu akka qaban akeekkachiisuun ni yaadatama. Eddie Howe tapha michoomaa jimaata darbe Ispaanyol waliin goolii 2 qixa ba'an booda yaada kennaniin marii geggeessineen haala amma jiruun garee keenya keessatti Alexander Isak hin hammannee jedhanii. Murtiin kun hangam akka turu hin beeku kan jedhan yoo ta'u garuu ammaaf kanatu jira jechuun dubbatanii. Eddie Howe dabaluun Isak yeroo ammaa rakkoo ga'umsaa fi qaamaa akka hin qabnee fi adabbiin homaatuu akka irra hin jirres kaasanii. Garuu taphattoota Newcastle United hafan waliin boodarra akka shaakala hojjetu taasifamus ibsanii jiru. Ganni kun Newcastle Unitediif gaarii hin turre. Gabaa taphattootatiin hin milkoofne. Benjamin Sheshko, Hugo Ekitike, Joao Pedro fi James Trafford tokko isaayyuu of harkatti galfachuu hin dandeenye. Amma immoo inumaayyuu taphataan kilabichaa akkaan itti abdatu madda rakkoo ta'ee jira. Haalli Alexander Isak Newcastle'itti qormaata guddaa ta'eera. Amma hojiin guddaan William Osula irratti kufeera. Kilabicha yaaddoo keessa kan galche dhimma Isak qofa miti. Kilabichi goolii eegaa Ramsdale Southampton irraa ergisaan fudhatus gidduu irratti qaawwa qaba. Sarara gidduu irratti Longstaff ji'a darbe Leeds Unitediif gurguree jira. Joe Willock ammoo miidhama irratti argama. Kun kan agarsiisu Newcastle United taphataa sarara fuulduraa qofa osoo hin taane utubaallee akka isa barbaachisuudha. Gama biraatiin Liverpool taphataa kana fudhachuuf gaafin dhiyeessi fudhatama dhabee jira. Liverpool paawundii $100 fi $10 erga Newcastle United jalaa kuffisee booda irra deebiin gaafin dhiyeessini. Kun ammoo egereen taphataa kana maal ta'uu mala kan jedhuuf yaaddoo biraa uumeera. Lammiin Sweden taphataan sarara fuulduraa Alexander Isak bara darbe kilabiin isaa Newcastle United turtii waggaa 70tiin booda hirmaannaa Champions League Awurooppaa akka argatuuf gumaachira. Waggoota lamaan darbe Newcastle Unitediif gooliiwwan 44 galchee jira. Newcastle Isak taphataa murteessaa ta'uusaa beeka. Ta'us amma wanti deemaa jiru ifa miti. Dhimma isaa irratti hooggantoonni garichaa akka mari'atan ibsamee jira. Newcastle jijjiirraa isaa irraa mallaqa guddaa barbaada. Gareen isa fudhachuu barbaadu paawundii $100 fi $50 akka dhiyeessu gaafateera. Gaafin Liverpoolis kanumaaf jalaa kufe. Taphataan seena qabeessi duraanii Newcastle United Alan Shearer Isak eessayyuu deemuuf mirga qaba jedhe. Hiree isaa kan murteessu Isak jechuun dubbate. Yeroo waqtii jijjiirraa ganna kana deemaati jira. Waqtiin jijjiirraa taphattootaa fulbaana tokko cufama. Liverpool gatii kana dura dhiyeesse irratti dabaluun taphaticha ni fudhatamoo achuma Newcastle United keessa tura kan jedhu yerootu deebisa. Put it cross hanging in the air. Murphy Isak! You beauty! No doubt about this one. Waldaan kubbaa miilaa Speen La Ligaan Ameerikaatti akka dorgomamu eeyyaman kenne. Federeeshiniin kubbaa miilaa Speen taphoonni La Ligaa Ameerikaatti akka taphataman eeyyama erga kenneen booda taphni Villarreal fi Barcelona kan jalqabaa ta'a. Taphichi muddee 21 Stadio de la Ceramicaatti taphatamuuf sagantaan ba'us liigota Awurooppaa keessaa tapha jalqabaa ardii isaatiin ala taphatame ta'uudhaan ni galma. Federeeshiniin kubbaa miilaa Speen FIFA fi UEFA irraa eeyyama argachuun waancaa addunyaa bara 2026 taphoota torba kan keessummeessu istaadiyeemii Miami Hard Rock ni fayyadamu. Daareektarii boordii Federeeshinii kubbaa miilaa Speen marii taa'een gaaffii dhiyaatan keessaa tapha La Ligaa torbee 17ffaa kana mirkaneesseera. Ta'us waldaan deeggartoota kubbaa miilaa Speen deeggartoota kilaboota lamaanii waliin ta'uun mormee jira. Dorgommiin mo'attoota Speenii fi Itaaliis biyya alaatti taphatamaa jiraachuun ni beekama. Taphni Serie Itilii gurraan dhalaa dhufu AC Milaanii fi Como waliin taphatan sababa San Siroon tapha baniinsa Olompikii bonaa keessummeessuuf Awustiraaliyaatti taphatamuufis karoorfamee jira.
Waancaa chaan taphoota ramaddii sadaffaan Ugaandaa fi Afrikaan kibbaa morkattoota isaanii injifatan. Har'a shaampiyooniin yeroo lama Riippaabilikni Dimokiraataa Koongoo fi Naayijeeriyaan injifannoo jalqabaatiif waliin morkatu. Awwakar Abdallaa. Waancaa chaan biyyoota 19 hirmaachisuun qopheessummaa biyyoota 3 Ugaandaa, Taanzaaniyaa fi Keeniyaatiin dorgomaa jiruun kaleessa Afrikaan kibbaa fi Ugaandaan morkattoota isaanii injifataniiru. Ramaddii caatiin kaleessa Kaampaalaa istaadiyeemii biyyaalessa Mandeellaatti taphoota lama taphatanii qopheessitoota sirnichaa keessaa tokko kan taate Ugaandaan waancaa kanaan yeroo jalqabaatiif taphoota lama walitti aansuudhaan mo'atte. Tapha ramaddii sadaffaa ishee kaleessa Niijeer waliin kan taphatte Ugaandaan 2-0 injifachuun ramaddichas dursuu eegalte. Alaan Okeelloo daqiiqaa 25ffaatti goolii galcheen Ugaandaa dursa qabsiise. Boqonnaa deebii Jong goolii lammaffaa dabaleera. Ugaandaan dorgommicha Aljeeriyaadhaan mootamuun eegaltus tapha lammaffaa isheetiin Giinii kaleessa Niijeer injifachuudhaan taphoota 3 irraa qabxii 6 dursiti. Kaleessuma Afrikaan kibbaa Giinii waliin morkii taasiste 2-1 injifatte. Neemaa fi Tabiisoo Kutumeelaan gooliiwwan Afrikaa kibbaaf yoo galchan Muusaa Mooyis Kamaaraan goolii takkitti Giiniif galche. Bafaanaan Baafaanaan tapha jalqabaa Aljeeriyaa waliin tokko qixaan kan baate yoo ta'u kaleessa injifachuu isheetiin qabxii 4 sadaffarra jirti. Aljeeriyaan taphoota lama taphatteen qabxii 4 argachuudhaan baay'ina gooliitiin Afrikaa kibbaa caaltee lammaffarra jirti. Ramaddii keessaa tokkoffaa fi lammaffaan kan xumure gara marsaatti ta'an kan darbu yoo ta'u taphoota ramaddii lamaafaniin morkiin taasifamuun eegama. Afrikaan kibbaa taphoonni lama Niijeerii fi Ugaandaa waliin sheefa. Aljeeriyaan immoo Giinii fi Niijeer waliin taphatti. Har'a ramaddii daatiin Senegaal taphoota lama walitti aansuudhaan mo'achuudhaaf DR Koongoo waliin morkiin taasiftus ni eegama. Shaampiyooniin 2019 shaampiyooniin chaan yeroo lama DR Koongoon immoo erga 2016 as shaampiyoonummaa biyya morkattu taatus tapha jalqabaatiin Suudaan waliin qixaan baate amma gara injifannootti deebi'uudhaaf morkatti. Galgala sa'aatii 2 irratti shaampiyooniin 2014 fi 2018 Naayijeeriyaan Suudaan waliin morkii taasisuun injifatamuu Senegaaliin ishee mudateen booda gara injifannootti deebi'uudhaaf taphatti. Shaampiyooniin 2022 Senegaal tapha jalqabaatiin Naayijeeriyaa injifachuudhaan milkiidhaan eegalte. Leenjisaan Naayijeeriyaa Eriik Chilee dhiibbaa keessa jiraachuu ibsuudhaan nuti garee seenaa kubbaa miilaa gaarii qabudha. Nuti garee seenaa kubbaa miilaa gaarii qabnu amma garuu gahumsa gaarii hin eegalle tokkummaan nu barbaachisa jechuudhaan taphicha injifachuu akka barbaadan dubbatani.